Ras seenaa haaraadhaan walitti deebinee jirra. Har'a seenaan isinitti himu seeraa dubartoota lamaati. Yani best friend. Mucattiin jalqabaa Liinaa Morgan jedhamti bara 1989 dhalatte. Liinaa Morganiin tun hiriyyaa Steefanii jedhamti jechuudha. Seenaan baay'ee namatti tolti. Hagalumaatitti ilaala. Turan Liinaa fi Steefaniin. Liinaa fi Steefaniin lamaanuu weellistoota. Steefaniin walaloo yoo barreessite Liinaan leen sirbiti, Liinaa kennite, Liinaan leen yeroo barreessitu Steefanii kennite, lamaanuu hin sirbanii jechuudha. Liinaan tun istaayilii addaa wahii qabdi, yani bareeduma addaallee qabdi, istaayilii addaa wahiillee qabdi. Liinaan tun wayita umriin isii waggaa 19 ta'u beekamuu jalqabde, yani beekamtii argataa deemte. Steefaniin ammoo hiriyyaa isiiti waliin jiraatan jechuudha. Liinaan sagalee baay'ee bareedaa qabdi. Akkasuma Steefanii illee sagalee bareedaa qabdi. Sagaleen isaaniitu haga tokko walitti dhihaata. Almuhim bara 2008 amma seenaan tun amma yeroo ammaa kana irra deebitee akka haaraatitti kaafamaa jirti. Bara 2018 Liinaa Morgan beekamtii argattee jirti. Rabbi duniyaallee kenneefii jira. Weelluun yookaan muuziqaan isiillee addunyaadhaaf beekamaa jira. Bara 2018 fooqirraa of darbitee duute. Wayita sanitti namni warroonni miidiyaa waan isii baay'ee haasofne. Yani hatta gaazexaa irratti illee maal jedhanii intalli wahii fooqii kurnaffarraa of darbitee duute jedhanii yani maqaa isiin himne biruma dabarsan. Laakiin yeroo ammaa kanatti bara 2019 kana seenaan tun irra deebitee haasa'amuu jalqabde. Maaliif akka haasa'amuu jalqabdeef illee isiniif hima. Almuhim sababni seenaan tun irra deebi'ee ka'eef bara 2008 Liinaan tun doorii 10ffaarraa of darbitee duutee jedhan. Wanni nama ajaa'ibsu Steefaniin tun ammoo hiriyyaan isii bara 2009 yani hiriyyaan isii tun duutee baay'ee osoo hin turin beekamtii ajaa'ibaa wahii argatte. Yani namni suuta beekamaa miti laa isiin takkitti maan beekamte. Kun ammoo ija namootaa keessatti yeroo ammaa kanatti warroonni seenaa kaasanii deebisanii kaasan addu'a isii keessa Steefaniin hin jirti jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Steefanii mucattiin jedhamtu ammoo maqaa isii jijjiirte. Bara 2009 erga hiriyyaan isii duute booda maqaa ofii jijjiirte Lady Gagaa jedhamte. Lady Gagaa muuziqaa warroota Faranjii yoo hordoftu taate Lady Gagaa beekuu hin dandeetta. Baay'ee asii haga Ameerikaatti beekamtii qabdi. Almuhim wanni nama ajaa'ibsu jedhan takkaa waa'ee hiriyyaa isii tanaa ma'innuu yeroo baay'ee waliin jiraatanii mana tokko waliin jiraatanii walaloolee walii barreessa takkaa waa isii kaastee hin beektu. Yani akkamitti duutee maal takkaa waan isii kaastee hin beeku. Kun ammoo akka namoonni isii shakkan godhe. Ammallee Lady Gagaa wanni isiin shakkamteef yani Steefaniin tu wanni shakkamteef haadha Liinaa Morgan kaalama xayyii godhaniin wayita kaalama xayyii godhaniin jecha wahii jette. Maal jette? Lady Gagaan yookaan Steefaniin Lady Gagaan istaayilii fi ruuhii mucattiitii yaa qabdi jette. Haati ruuhii fi istaayilii mucattiitii yaa qabdi. Amma ati wayita akkanatti jecha kana siif hime maal jettee yaadda? Yani mucattiitii ajjeeftee istaayilii sii fudhatteettee waan akkasii si dhufasa. Laakiin wanni kana caalaa achi fagaataa dubbiin. Namoonni jecha kana hiikanii Lady Gagaan namtittii tana waa gootee jirti. Yani mucattii Liinaa Morgan jedhamtu tana ajjeeftee jirti. Harka keessaa qabdi. Yeroo baay'ee immoo kaalama xayyii irratti wayita gaafataniin illee hin deebistu. Irrumaa goltee cinaa goortee tarti. San booda ammallee haati itti deebitee gaafa wahillee akkana jette. Ani Lady Gagaan ruuhii mucattiitii akkanaaf deebistu barbaada. Mucattiintii haga isiin ruuhii isii deebistutti nagaa hin argattu duute isiin. Nagaa hin argattu ruuhii isii akkanaaf deebistu barbaada. Warri miidiyaa akkanaa gaafattan barbaada jettee
dubbatte irra deebitee haati isii jechuudha mallee. Laakiin Leedii Gaagaa deebii takka hin kennitu jalistee jirmoo fi jiraatti. Leedii Gaagaan baay'ee beekamtuudha yeroo ammaa kanatti. Leedii Gaagaa jedhii barreessi akkasuma Liinaa Morgan yoo jette seenaa isaanii argachuu hin dandeetta. Tayyib namoonni du'a Leedii Gaagaan suuraa Liinaa Morgan ka duraanii wayita laalanii fi Leedii Gaagaan amma jirtu suuraalee Liinaa Morgan duraan kaatee fi suuraalee Leedii Gaagaan bara 2019 kaate booda hundinuu suuraa mucattii sanii fakkaata takka. Lammaffaa immoo Leedii Gaagaan jedhan warroonni Illuminati waan jedhamu jira. Illuminati kan yookiin hin beeytanii inshallah viidiyoo itti aanu akka itti aanutti isiniif hima. Illuminatiin kun garee wahiiti, garee addunyaa kana irratti beekamaadha. Wallistoonni beekamoon hundinuu isaan jala jiran. Namni Illuminaatiitti makamuudhaaf lubbuu isaa sheexaanaaf gurguruu qaba. Maal jarree Leedii Gaagaan tun lubbuu ufii beekamtii argachuudhaaf, birrii argachuudhaaf jecha, qabeenya argachuudhaaf jecha, akka beekamtuuf jecha lubbuu ufii sheexaanaaf gurgurtee jedhama. Sheexaanaaf wayita lubbuu isii gurgurtu ammoo yagiddi nama isii jaalattu, nama isiin jaalatu hiriyaa isii yookaan obboleessa isii yookaan nama dhugumaan isitti dhihaatu ajjeesuu qabdi, qurbaana gochuu qabdi, ajjeesuu qabdi nama baay'ee itti dhihaatu. Haala saniin Leedii Gaagaan tun yookaan Istiifaniin tun hiriyaa isii Liinaa Morgan tana ajjeeftee jedhanii dubbatan. Intervii Liinaa Morgan godhan keessaa isa tokkodha. Muuziqaalee isii adda addaallee kunnoo kana. Kuni garuu intervii isiiti kunnoo. Kuni amma intervii isii wayita isiin lubbuudhaan jirtu intervii waliin godhan jechuudha. Intervii kana irratti nu lamaanuu hiriyaadha wantoota akkasii sana haasofte jechuudha. Haala saniin Istiifaniin tun Liinaa Morgan sana ajjeeftee istaayilii isii hunda fudhattee hatta nuti sirba sirbitu akkuma isiiti sirbiti, uffannaa wayita godhattu akka isiititti godhatti, footoo wayita kaatu akka isiititti godhatti. Kanaaf haati isii maal jette mucattiin Liinaa Istiifaniin tun lubbuu ofii sheexaanaaf gurgurtee mucattii tiyya masawaat jedhama masawaatii goote yookaan ajjeeftee. Lagiddi namni garee sanitti makamu nama jaalatu, nama isatti dhugumaan dhihaatu ajjeesuu qabaa jedhan. Nama jaalattu yoon ajjeesin sheexaana bitamuu hin dandeettu. Almuhim gareen Illuminaatii kun garee ajaa'ibaa wayiiti. Namoota bebbeekamoo kanneen malee hin simatu. Fakkeenyaaf amma beekamaa taate ofumaa isaaniitti dhufanii kontiraata si waliin barreessan. Namoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf hatta Michael Jackson illee waan jarri barbaadan gochuu waan dhabeef ajjeesamnaa jiranii dubbatan. Innaa waa isaanii bal'innaan dubbanna. Isin hoo maal jettan? Mee seenaa isii seeraan keessa deddeemaati ilaala. Waan ajaa'ibaa agartan sin jechuu barbaada. Nagaan naaf oola.